may rabbu maa jedhi viidiyoo kana sheer naa godhi sagalee kana gadi naa dabarsi nama maraa bira gadi haa bu'u rabbii jedhi dhaamsa kana akka nama bira naa gahu godhi guyyaan har'aa guyyaa jum'aat rabbi guddaan isin qabee jira wallaahi rahmaani kiyyaan isin qabeeraa mee biraan naa gaya bakka mijaayu taa'ee bakka qilleensi isan dhoofne taa'ee mana bareedaa keessa taa'ee bakka gaarii taa'ee raawwateet ilmaan Oromoo ilmaan Islaamaa walitti ergaa jira durriyyee kaleessa ijoollee Arsiitii fi ijoollee Harargee jedhanii huura fi dhakaa keessatti akka wal ficcisiistu godhan sababa saniin ijoolleen gaarii waliin jirtu Harargee fi Arsiin ijaa fi fuula waliin baddee achitti bakka raaftutti wal hambiste gariin isaanii ar'allee ilmaan Arsii walloo fi Arsii jettee durriyyeen bakka isii mijooftu teettee walitti ergiti rabbi sodaadha naman ajjeesina walaa taqtulu nafsa allatii harrama allaahu illaa bilhaq nafsee rabbi haraama godhee jira ajjeechuu maaliif darartan ilmaan islaamaa maaf wal darartan rabbi sodaadhu walloo rabbi sodaadhu Arsii tokkicha raasaa dhaabateechuu walitti jedhu sallaaltanii dhakaa gurraacha keessatti wal ajjeeftanii namni awwaalcha wal dhabee huura keessa taa'ee waliin eeggatiin maal isin jecha durriyyee takkaatiin deemtanii isin ilmaan haadhaa fi abbaa tokkooti rabbi sodaadha ka harkaa qabdullee wal gadi dhiis karatti waliin eeggatiin dhiiga walii gadi naqinaa ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قد إيسي نمني نما توكو جراچ سيديسي أكا نما مولو جراچ سيتي نمني نما توكو أجيسي أكا نما مولو أجيسي جدا سبب كان كيتين بيتي كيست اللي نمني والنبا ربي جدا إجول أرسي إجول أرومو إجول إسلام بران نغاه إجول والو بران نغايا تكاوهو كجبان علمي والو دو أرسي أجيسي جداني raasaa keessa oofanii akka namni dhiiga ija walitti diimessu godhan ilmi Arsii du'e jedhanii raasaa keessa oofanii akka Arsii walloon ija dhiigaatiin laaltu godhan Harargeen Arsiin Jimma Wallagga Booranni Sidaamoon Affaar Kambaataan walumaa galatti islaamni dachii kanarra jiru ikhwaa jedhee obboleeyyanii jedhe rasuulli rabbiillee sallallahu alayhi wasallam garii isaaniitiif ijaarsa dagalee dhaaba rabbi sodaadhaa walirraa taa'a masgiida keessa taa'ee isin qaxarsaa jira rabbi sodaadhaa walirraa taa'a yoo sagaleen kiyya kun isin bira ga'e akka abbaa amantii tokkootti biraan nagaa jazaakumullahu khayran rabbi isinirra haa jaalatu nama shuukaneessa ijoolleen hoolota eeggataarti ijoolleen dhakaa jala teetteetinii riyaala funaannattee biyya ofiitti galuuf deemti warri seentii kiishatti hidhattanii akka borofaa wal adantan rabbi sodaadhaa rabbi addaan isin haa eegu addaan taa'a assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu